السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هني نغكوت نغين كي هنجال الله هنك بجادا باك جرتن مرس نغو دعوتن كي فيديو اور راكن كيستي آپي عجائبات اسم برسيس yoo namni tokko eeyyama keessan malee bilbila keessan harkaan fuudhee waan gargaraadhaa waan isin bilbila keessan keessa qabdan iccitii gargaraadhaa waan gargaraadhaa kanneen akka galariidhaa kanneen birootis appilikeeshinii gargaraadhaa keessa galee waan gargaraadhaa yoo ilaale jechuudha. Aappii suuraa nama bilbila keessan eeyyama keessan malee fuudhee waan gargaraadhaa appilikeeshinii gargaraadhaa keessa galee iccitii keessan ilaale san isiniif kaasuu fi akkasuma appilikeeshinii gargaraadhaa kan bilbila keessan irraa qabdan kan namni sun eeyyama keessan malee irra galee ilaale hunda kan waliin isiniif baasuun isin barsiisu. Egaa daawwattoota kiyyaa kinoo akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha suuraa nama saniitii fi appilikeeshinii namni sun irra galee ilaale hunda jechuudha sa'aatii waliin aappii isiniif baasuun isin barsiisa. Egaa kinoo akkuma asirratti argaa jirtan suuraa isaadha suuraa nama sanii asolitti isiniif ka'a akkasuma appilikeeshinii inni irra galee bilbila keessan irratti ilaale san hunda jechuudha as jalatti isiniif baasa jechuudha sa'aatii sallee jechuudha sa'aatii inni itti seenillee guyyaa inni itti seenillee jechuudha guyyaa inni eeyyama keessan malee bilbila keessan ilaalu ture san jechuudha sa'aatii inni itti ilaalu turellee hunda isiniif baasuun isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyyaa aappiin kuni aappii ajaa'ibaati jechuudha. Aappii kana hundi keessanuu buufattanii itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa jechuudha. Laayikii fi sheer gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii nu bira dhaabbachuu qabdanii akka nu waan gaggaarii waan bareedaa yeroo hunda barbaannee isiniif maxxansinu isinis viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdan nu bira dhaabbachuu qabdanii. Hayyee daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik godhaadhaa achi booda ool ka jettoon irra kayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaan isin jira. Hayyee daawwattoota kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa gadi buufatan yookiin bakka irraa daawunloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a akkasuma komantii awwalaa jalallee isiniif hin ka'a jechuudha. Diskiripshin boksii jechuun warroota BNF qastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yeroo tokkoof yoo kilik gootan liinkii arma jalaan argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Akkasuma komantii awwalaa barreessuu yeroo seentaniif jechuudha bakka komantii kana yeroo kilik gootan alaatuun liinkii arma jalaan argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Hayyee daawwattoota kiyyaa yeroo liinkii irratti kilik gootan haala kanaan Google irratti fide jechuudha. Asii irratti michujobs.com ka jedhamu irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan asitti isin fide jechuudha. Yeroo haala kanaan asitti isin fide jechuudha. Asolitti ayikoonii sarchiin jirti irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha WTMP jettaniiti barreessan jechuudha yookiin afaan Oromootiin qubee waa taa maa faa barreessaniiti achi booda sarchi goosiftanii. Achi booda haala kanaa suuraa kan isiniif fide jechuudha. Suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda aappii buufachuudhaaf asirra suuta gadi deemtu jechuudha. Suutumaan gad deemtu. Gaduma deemtu jechuudha. Gaduma deemtu. Asirratti qalama diimaadhaan kan barraa'ee aappii bilbila isiniif eeguu danda'u kana kajoo fuulduratti daawunlood fayyadu jirti. Daawunloodatti kilik gootaniiti aappii bilbila keessatti gadi buufattanii. Hayyee daawwattoota kiyyaa faayidaan aappii kanaadha akkuma asirratti isiniin jedhe jechuudha. Yoo namni tokko eeyyama keessan malee bilbila keessan bakka isin keessaniif fuudhee appilikeeshinii gargaraadhaa keessa galee jechuudha. Suuraa nama saniitii fi appilikeeshinii namni sun irra galee hunda jechuudha as jalatti tarreessee isiniif baasa jechuudha. Waan namni sun bilbila keessan irratti ilaale san hunda jechuudha sa'aatii waliin hunda isiniif baasa jechuudha. Appilikeeshinii irra galee tokko tokkoon isiniif baasa. Akkasuma suuraa nama sanillee as olitti isiniif baasa jechuudha. Haala kanaan salphumatti aappiin kun bilbila keessan isiniif eeguu danda'a jechuudha. Nama eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee waan gargaraa irra galee ilaalu jechuudha. Salphumatti namni sun eenyu akka ta'e akkasuma appilikeeshinii kam keessa galee akka waan maal akka bilbila keessan irratti ilaale jechuudha. Salphumatti beekuu dandeessan jechuudha. Sa'aatii sallee jechuudha akkuma asirratti isiniif hime aappii yeroo buufattanii irra galtan jechuudha. Aappiin haala kanaan isiniif banama yeroo buufattanii irra galtanii accept kilik ni gootu. Achi booda next kilik gootu. Ammallee next kilik gootu. Ammallee next gootu. Ammallee next gootu. Ammallee deebitanii next gootu. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif baname jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif baname amma bantanii xumurtanii jirtan jechuudha. Wanti gochuu qabdan jechuudha. Aappiin kun akka yeroo namni eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee ilaalu suuraa nama saniitii fi appilikeeshinii namni sun irra gale hunda isiniif baasu jechuudha. Tana oonii godhuu qofaadha jechuudha. Haala kanaan okkee gootanii eeyyama gootanii fi ammallee kinsil gootu rakkoon qabu. Haala kanaan amma oonii taatee jirti jechuudha. Isinii galee akka darii agarsiiftee jirti. Amma booda jechuudha namni tokko eeyyama keessan malee bilbila keessan fuudhee waan gargaraadhaa keessa appilikeeshinii gargaraadhaa
waan gargaraadhaa bilbila keessan irratti yoo ilaale jechuudha appilikeeshinii asirratti argaa jirtan kan hunda keessa galee yoo ilaale jechuudha salphumatti suuraan nama saniitiif jechuudha appilikeeshinii gargaraadhaa kan inni bilbila keessan irratti ilaalisan hunda isiniif baasaa jechuudha yeroo aappii irratti galtan bilbila keessan bantanii aappii irratti galtan jechuudha alaatul argattan jechuudha waan namni sun ilaale hundaa fi suuraa nama sanii eenyu akka ta'e jechuudha isin galee egaa daawwattoon kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya karaadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenya faaree yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dugatanaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafadamu laayik jedhu waliif godhaadha barumsa birootiin akka walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.